Yeena shimaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaalii koo hundumtu keessa nagaa keessanii nagaa kiyya waaqayyoon argatu kun guyyaa kana sigaa wanta isin fayyada jedheetii yaade waan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Innis immoo salphaamatti sagalee keessan qofaadhaan bilbila keessan cufuuf banuu karaa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan bilbila keessan yeroo hundaa jechuudha paaspoortii yookiin immoo fingarpiriintii aan banattu jechuudha. Guyyaa har'aatti kaastanii garuu yoo fedha keessan ta'e sagalee keessan qofaa banuutiin karaa itti dandeessan jechuudha hordoftootiyya. Kana baay'ee tokko salphaadha. Bilbila keessan banuudhaaf ganaa paaspoortii itti guutuun isin hin barbaachisu. Salphaamatti sagalee barbaadaniin ergi cuftaniin booda sagalee sana yeroo dubbattan kamittiyyuu isiniif banama jechuudha bilbila keessan. Kanaaf baay'ee tokkotti gammaddu hanga xumuraatti daawwadhaa. Isteeppisa tokko tokkoon kanan isinitti agarsiisu ta'a. Egaan kunoo jalqabaa akkuma agartanii fakkeenyaaf isinitti nan agarsiisa. Kunootti cufadheetiin jira jechuudha. Paaspoortiidhaanis akkasumas immoo sagalee an barbaadeetiin cufadheetan jira jechuudha bilbila kiyya. Yeroon bilbila koo cufeetii banuu na gaafata jechuudha paaspoortii sagalee kooti sana. Saniin booda sagalee sana yeroon dubbadhutti salphaatti naaf bana jechuudha. Kanaaf amma waliin ilaalla. Kanaaf amma noormaalii bilbila koo nan cufa jechuudha. Akka wanta itti fayyadamaa malee bilbila koo cufeetti. Kunootti baneetiin jira jechuudha. Amma paaspoortii na gaafata jechuudha. Kunootti akkuma agartan iddoo kanarraa yeroon al tokkootii fi kana tuqee jedhu saniin booda saawundii an sila ittiin cufee na gaafata waan ta'eef paaspoortii sagaleen sila ittiin cufadhe yookiin maqaan sila ittiin cufee malee naaf hin banu jechuudha. Kunootti ilaaluu ni dandeessu. Open it. Akkuma agartan jechuudha salphaatti bilbila kiyya naaf baneetii jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan sagalee keessaniin feeta maqaa keessaniin cufachuu ni dandeessu jechuudha bilbila keessanii. Kana baay'ee tokkotti gammaddu. Egaan salphaadha jechuudha kan kanattiin godhachuu dandeessanii. Aappii meegabaayitii lamaatu jira jechuudha. Aappiin kunis iddoo footoo tokkoyyuu isin jalaatii hin qabatu jechuudha. Kanaaf buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Description boxii jalaatii argattu jechuudha. Barreeffama viidiyoo kanarra yoo tuqxanii salphaatti achi jalaatii argachuu dandeessu. Karaa teelegiraamii koo kanneen hordofaa jirtan yoo jiraattan illee achiin argachuu ni dandeessu jechuudha. Maqaan teelegiraam chaanalii kootii OTSL kan jedhudha yoo sarchii gootan salphaamatti na argattu isiniin jedha. Egaan jalqabarraa kunootti appilikeeshinii kana baay'isawee Play Store keessatti ni argama. Garuu aappota kana wajjin kan wal fakkaatanii hojjetaman baay'een isaanii waan jiranii fi wal isin dhawadheen liinkii isiniif kaa'ee jechuudha. Kanaaf oriijinaala isaa karaa linkiin isiniif kaa'ee yoo galtanii buufattan isiniif fooyyaa. Kanan achi ni dogoggortu. Appilikeeshinoonni hedduun kana fakkaatanii hojjetamanii foorjidiin baay'een isaanii waan jiranii fi isin dogoggorsu jechuudha hordoftootiyya. Egaan keessoon jalqaba appilikeeshinichaa kanadha jechuudha kan inni fakkaatu. Garuu dursitanii ayyama kennuufii qabdu jechuudha. Ayyama kan isin kennitanii fi kunootti halluu ni jettu. Ammas halluu ni jettu. Saniin booda iddoo kanarraa ayyama isin gaafata. Okay ni jettu jechuudha. Iddoo kanarra isin fida. Kana oonii godhattu. Saniin booda amma gara boodaan ni deebitu. Salphaamatti xumurtanii jirtu jechuudha. Amma iddoo kanarraa dursitanii waan hundumaa dura kana oonii godhachuutii qabdu jechuudha. Kunootti sagartan kana salphaamatti kana al tokkootiif ennaa isin oon gootanii paaspoortii akka isin irra kaa'ataniif isin gaafata. Okay. Paaspoortii kana kan inni isin gaafatuu fi yoo akka dingataa sagalee ittiin cuftan sana irraanfatan yookiin dogoggortanii salphaamatti paaspoortii kanaan banachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf uumamaa tokko isin yaaddessu sagalee sana yoo dogoggortanii isiniif banuu didillee kanaatiin banuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Koodii dijiitii 4 ni dandeessu yookiin isaa waliin. Saniin booda next ni jettu. Ammas irra deebii konfirmii godhi isiniin jedha. Kun ammas ni galchitu. Okay naas ni jettan paaspoort saved jedhe isiniin jedha. Amma kan sagalee keenya ittiin cufannutu nuuf jechuudha. Sagalee keenya yookiin amma fakkeenyaa fi maqaa keessanii cufachuu ni dandeessu. Wanta jaallattan tokkoon cufachuu ni dandeessu. Wanta fedha keessanii haasoftanii ittiin cufuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf voice paaspoortii kan jedhamu keessaa al tokkootiif ni seentu jechuudha. Voice paaspoortii kana keessa akka seentaniin iddoo kanarraati kunootti kana isin gaafata jechuudha. Isin sagalee barbaadan tokkoon cufuudhaaf wanti isin gochuun isinirra jiru al tokkootiif qofaa kana tuqxu jechuudha. Saniin booda inni wanta isinitti moggaafatan yookiin haasoftan sana reekaardi godheetu akka paaspoortiitti isiniif kaa'e jechuudha. Saniin booda sagalee waraabdan sanaanii yeroo hundaa silkii keessan banuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo maqaa keessan dubbatan maqaama keessaniin bantu jechuudha. Yoo wanta jaallatan tokkoon cuftan immoo wanta sanaan ni cuftu jechuudha. Kanaaf wanta jaallattan al tokko qofaa haasa'uudhaan saniin booda calliyattu inni ofii isaatiin beekee seevii isiniif godha jechuudha. Isinitti agarsiise open it jedheen cufaatti jira jechuudha. Kana jechuun bani bilbila koo jechuumaaf dha jechuudha. Maqaa keessan godhachuu ni dandeessu akkuma sila isinitti hime ani isinitti agarsiisumaaf waan ta'eef qofaa akkas godhe jechuudha. Kunootti akkuma agartanii wanta jettan sana kunootti ingiliffaan bokkeetti akkas jettaniitu jedhee isinitti agarsiisa jechuudha kunootti. Kanaaf open it jedheen sagalee haasee inni immoo barreeffamarraa naaf fideetti jira. Kanaaf immoo wanti gochuun irra jiru yoo naaf teeratee kunootti jala kanarraa mallattoo nextii waan jirtuu fi nextii kan jettu kana al tokkootiif mallattoo xiyyaa kana ni tuqxu.
saniin booda iddoo kanarraati important isiniin jedha paaspoortii isin sagaleedhaan haasoftanii open jedheeti jira jechuudha kan keessan immoo maqaa isin ittiin cuftan isiniif fida jala kanarratti immoo paaspoortii ittiin bilbila keessan cuftanii jirtan sana isiniif fida saniin booda okay ni jettu. Kanaaf amma salphaatti maal ta'ee jira jechuudha bilbila keessanii sagalee keessan yookiin maqaa keessaniin cufattanii jirtu amma bilbila keessan cuftanii kaatanii yoo bantanii wanti inni akkuma agartanii isin gaafata jechuudha kunootti bilbila keessan sagalee ittiin cuftan sana irra deebi'aa galchaa kanaatiin banu isiniin jedha. Kanaaf isin iddoo kanarraa yoo dogoggortani wanti inni ta'u walumaan ilaalla dogoggoreen isinitti agarsiisa jalqaba. OTS kunoota akkuma agartanii natti jechuudha naaf hin banu garuu yoon isa sirrii isaa dubbadhe naaf bana jechuudha kunoota akkuma agartanii open it wow akkuma agartan egaa baay'ee tokko itti gammadu jedheeti yaada egaan sagalee keessan qofaadhaan al tokkootii fi bilbila keessan ergi cuftanii saniin booda yeroo hundaa yeroo kamittiyyuu maqaa ittiin cuftan sana qofaa dubbachuudhaan bilbila keessan banuu ni dandeessu jechuudha hordoftootiyyaa. Kanaaf wanti guyyaarraa kana isiniif qabadhee dhufeeti akkan isinitti tolu abdiin qaba. Egaan yaada yoo qabaattan yookiin wanta akka isin barsiisu barbaadan kamiiniyyuu koomentii irratti naaf barreessaa isiniif viidiyoodhaan qabadhee kan dhufu ta'a jechuudha. Yeroo itti aanu deebinee galagarutti nagaan naaf tura isin jaalladhaa isin kabajaa. Sorry, it's DJ.